السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم فيا كيسني جرتني يا المان أرومو قالي في غاري وانجر جرتو فيا كيس جرتني جزباتني جر الحمد لله نبلتين كيسني فيا انجرونا فيا كيسن مالفكاتا الرا waan wayitti dhufee innis isin galatoonfachuu dhufee Samiiraan maaf nu galatoonfachuu dhabde simjetteetuma yuutuubii irratti viidiyoo gadhiifatte jechuun keessanaafu gaafa duraatiif viidiyoo qopheeffadhee garuummoo editiin goone sababa sanii jecha galatoomaa osoo hin jechiin dhiisee jechuudha. Ilmaan ayyaa ilmaan Oromoo qaalii fi gaariidhaan obboleeyyan kiyyaa warri na wajji cinqamaa turtan guutuun keessanuu galatoomaa galata guddaa qabdanii wallahi laazim baay'ee tokko sin jaaladhanaaf jiraadha galatoomaa sin jedha. Maaf nuun jechuu dhabde jechuun hin oolu sirriidha garuu koomiin keessan akkuma ta'ettu hin jedha isiniif jechuunidha. Wallahi dhugumattuu namni waan xiqqoo namni waan guddaa kana waliif godhee galata wal galfachuun laazima dirqama waan ta'eef naa galatoomaa gaariiwwanii fi qaaliiwwanii ilmaan ayyaa isiniin jedha. Wallahi baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee tokko sin kabajaa. Hedduu tokko natti tolee saraa haamoonii taayizii kiyyaa ta'uudhaaf garuu galatoomimaa jechuu dhabdeen kun haqa keessanii kanuma kanaafiyyuu jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko naaf galatoomaa galata keessanii rabbiin namoo ammallee waan xiqqoo kanarraa wal kaasee guddaa wal geessisiisee waa mara laalu rabbiin nu haa taasisu sinin jedha uummata gashtii. Wallahi baay'ee tokko natti toleera saraaha baay'ee tokko gammadee jira. Gammachuu kiyya immoo guyyaa san isin hojii qoodachuuf akka carraa ta'e biizii ture. Kana waan ta'eef baay'ee tokko sin jaaladha naaf galatoomaa galata guddaa qabdanii sinin jedha ilmaan ayyaa wallahi laazim baay'ee tokko naaf galatoomaa. Keessattuu haadha Jaafar galatoomii kiroomii kiyya narraa fuutee akkasuma hojii cinqamaa turte bilbila kan kee maal jedhaa turte jechuudha. Waa baay'ee na hojii tasaqaayyaa turte baay'ee tokko galatoomii dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Saraaha baay'ee tokko naaf galatoomii galata guddaa qabdaa haadha Jaafarii qaalii fi gaarii namaa sin jedha. Hundi keessanuu galatoomaa wallahi galatoomaa baay'ee tokko galatoomaa sin jedha. Inshallah kan taala wallahi haasofni beeytanii yoo baay'isee haasa'es na harkaa babbadee hundumaafuu galatooma sin jechuuf akkas isiniin jedha uummata qashtii baay'ee tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha hedduu sin jaaladha isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi osoo qarqaarsa keessan qabaachuu baadhee iddoo kana hin ga'u isiniin jedha. Dhugaa wallahi qarqaarsa keessaniin as gahee baay'ee natti tola. Ramoonii gaafa ta'es wallahi baay'ee tokko gammadeera. Alhamdulillah እና akkas isiniin jedha dhifama jidduudhaan haramni natti dhufte እና wallahi baay'ee tokko gammadee galatoomaa hundumti keessan warreen hojii faajaa turtanii warri na qarqaaraa turtaniis baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Wallahi hedduu tokko isin jaaladha isin kabajaa fayyaa naaf ta'a. Rabbiin nama borummoo inshallah seeraan dalagatee yuutuubii kana sun ta'in hiriyyummaa dhugaa tokko bareeda sirraa argate dhugaa isiniin jedha. Nama gaarii obboleewwan gaarii maqaa yuutuubii dalagee malee obboleeyyan gaarii asirraa argadhe akkasuma immoo barumsa bareeda asirraa argadhe yuutuubii kanarraa jechuudha. Wallahi barumsa hedduu namatti tolu baay'ee nama gammachiisu akkas obboleeyyan gaarii argadhe walumaa galatti baay'ee tokko natti toleera isiniin jedha uummata qashtii. Wallahi baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee tokko sin kabajaa naaf jiraadha galatoomaa isiniin jedha. Innaa jaalalli akkumatti fufee jira isiniin jedha. Sanirra Samiiraan baay'ee haasa'uu hin beeku dhugama rabbiitittu miidiyaa kanarratti ol ba'ee baay'isee akkasitti haasa'uu san baay'ee natti ulfata maal akka ta'e hin beeku. Bakka aguma xiqqoo wayii haasofni na jalaa dhumataa isiniin jedha. Kanumaafiyyuu kottaa buna dhugnaa kottaa fataa jennaa shirshir jennaa fataa jedhaa isiniin jedha uummata jaalala. Innaa asumaan guyyaa jimaataa ture buna danfisnee fataa jedhaa turre. Innaa akkas isiniin jedha uummata qashtii. Viidiyoon diyyallee gaggabaabduudha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola isiniin jedha. Innaa kottaa buna dhugnaa kinoo buna innaa akkasii isiniin jedha.
dhugaa dubbachuuf yuutuubii kanarra waa baay'ees baradhee waa baay'ees argee waa baay'ees natti toleera saraaha alhamdulillaadha. Kanummaa asitti asheeta biyya keenya agartanii ginnaa birraan bari'u akkana namatti tolaa ardiin magariisa biyya akkana bareeddoo soo qabnu biyya namaa keessatti dhumannaa biyya namaa keessatti beelaan rakkannaa biyya namaa keessatti dararaa dalagaatiin rakkannaa alhamdulillah wallaahi naannoo biyya bareedduu biyya jiituu magariitu tana qabna. እና akkasitiniin jedha uummata qashtii wallaahi hedduu tokko namatti tolti viidiyoon tiyya garuu gaggabaabduu daataatu garuu baay'ee tokko namatti tolti. Yoo haasaa kiyya keessatti dogongora qabaadhee bakka kana sirreeffadhu naan jedha natti himaa isiniin jedha. Inni asitti immoo magaalaa biyya keenyaati jechuudha. Waynatti zita kana yaadattanii yuunifoormii diratanii karaa timirtii deemu baay'ee tokko namatti tola sarara yuunifoormii kana diradhee anis barataanii ture. Innatuni magaalaa teenya isiniin jedha namni magaalaa tana beektan koomentii jalatti naa barreessaa eessa akka taate beekuu qabdanii. Inna akkas isiniin jedha hedduu namatti tola wallaahi timirtii beetii gisee deemanii akkana fataa jedhanii karaa isfaaltiirra shirshir jedha jechuudha. Hedduu tokko namatti tola wallaahi. Inna akkas isiniin jedha baay'ee namatti tola. Dhugaa rabbii bakka akkam isin galee akka እና ትምህርት ደሙ ትዝታ ዩኒፎርሚ ከናፋ ያዳጤ ዱጋ ባየ ተኮ እና ከስስን እንጀዳ እዱ ነመቶላ ብያ ከና በሬዶ ሰው ቀምኑ ነው ብያ ነማ ከሰት ረከኔ ደራራምኔ ቤሎፍኔ ጤቦኔ መነ ሂዳ ከሰት በበኔ ወላ ላዚም ብያ ጫልቱ ቀምነ ስኒን ሰዳ ወላሂ እና ስትሞ ኛታ ፈንዱቃ ከሰት ሀጃጆታፍ ቆጳይ Taban hajjaajota biyya keenya osoo hin ta'in hajjaajota biyyoota gugurdattee biyya akka Ameerikaa warra biyyoota biyya adda addaarraa dhufanii maashaallah tabaarakallah wallahi nyaanni isaanii akkanatti dhiyaataaf kunoo baay'ee namatti tola. Wanti tokko wanti isaanirraa hafe hin jiru jechuudha saraaha. Nyaata adda addaa nyaata uumaa wanti hafe hin jiru akkanatti dhiyaataaf jechuudha. Uummata biyya biraa dhufa illa Itoophiyaa. Ummata keenya kan gaaf gisee hajjii dhufanii wallahi nyaanni akkanan qophaa'uuf hajjii baranaa irratti ofii kiyyaa funduqa isaan jiranii funduqa ummanni keenya qubatu dhaqee ofii kiyyaa ija kiyyaan arge jechuudha. Xabaan misaan isaanii ruuza faxarri isaanii akkuma beekamu jumna minaamina ummanni keenya jumna hin beeku baay'ee tokko dararamaa turanii. Yeraata irratti immoo maaltu qophaa'aa fi waan akka adasa elbaa pilaastikii tokkotu jira. Elbaa pilaastikii sanitti akkasitti ashaganii jira kaayanii fi kanaaf wallaahi achitti akkas adasa godhanii fi garuu misira jechuudha. Isaan turre dararamaa baay'ee tokko dararaman saraha ammoo inshallah isaan ibaadaa rabbii ofiitiif dhufanii innama biyyumarraa dhufanuu hajjaajota keenyaas geettee bichaa dhageenya malee akka uummata biraa hababaadhaan deemanii amma uummata biraa jechuudha. Uummata kamuu haa ta'u hababaadhaan fuudhanii hababaa kennanii fi maal jedhanii akkasitti gammachuudhaan simatan garuu keenya dhufanii bichaa dhageenya galanii bichaa dhageenya bas. Maaluma alhamdulillah maaliif akka biyyi teenyatu uumama maraanuu qaqqabamtee gaafii natti ta'e. Gaaf tokko inuma darbitiif laata maaltu beeka waan akkanatti isaan hafannatti fakkaatu wallahi nama darbuun inuma ufti inshallah baroo isaan illee onkin dhufanii akkas gammachuudhaan biyya kana keessaa hin galan jedhee nama kun gammachuumaan galanii baay'ee dararaman garuu wallahi achi yoo bira deemtu garaasi nyaatanii dhugaa rabbii jechuu shaayiin sukkaara bichaa ruuzni soogidda bichaa inuma hin dandeenye jedhanii hirrirri jedhan wallahi baay'ee tokko garaasi nyaatan. Kanaafiyyuu achumattummoo uummanni keenya nyaata itti gurgurata nyaanni isaa itti gurguratan sun illee aduu keessa oolanii nyaata aduu keessa oolee ho'a kanaan argaa kaa'isin hagam akka coggaarraan namaa gubatu. Inni akkas isiniin jedha uummata qashtii rabbiin isaanii alaafisu nyaata bareeda garuu kan uummata biraatiif qophaa'u osoo keenyaaf illee akkana qophaa'e maal qaba waan barbaadan filatanii nyaatanii ruuzaa filee banatti kennanii achitti wantaa jedhaniif jechuudha. Nah alhamdulillah. Nah akkas isiniin jedha uummata qashtii nyaanni kuuwwan baay'ee bareeda namatti tola akkaataan qophaa'inaa isaa akkaataan itti qophaa'uu fi baay'ee tokko bareedaadha.
Na rabbiin biyya keenya kanallee gaaf tokko akkas godhee fi yaa jedhu garuu gaafii natta'e biyyuma keenya yeroo mara rakkataa birrii ofii guddaa baasanii dhufanii asitti dararaa hedduu argan ajjaajonni wallaalaatiin dararaa hedduu of garaasa nyaatan keessattuu namni nama biyya kana hin qabne numa azabama waa tokko hatta suuqatti uummanni hin cirata waan biraa dhiisaatiin jechuudha. Annaa akkasis niin jedha rabbiin nu haa laaffisuu rabbiin biyya teenya nagaa haa godhuu. Isaaniif illee warra ajjii dhufuuf isaan ajjii ofiitiif dhufanii garuu haa ta'u waaqa tokkotti gammachuudhaan as keessaa galuu qabaniyyuu እና akkasii isiniin jedha uummata gashti baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbi viidiyoon isii hin bareeda isiniin jedha uummata kiyyaa uummata fikirii viidiyoon tiyya gabaabduudha yoo dogongora qabaadhe Samiira bakka kana dogongora qabda sirreeffadhu naan jedhaashi komentii keessan immoo naa barreessaa nan dagatina yaada keessan naaf ibsaa isiniin jedha inshaallah እና akkasii kana fakkaata nyaanni ajjaajatu iddoon isaanii baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko namatti tola isiniin jedha እና akkasii ummata jaalalaa ummata fikirii I love you so much